raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Ashamaa harka fuunee akka moltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa nadhii aadaa keenya irraatiin sirna gadaa keessatti qooda siiqqeen qabdu isinitti himuuf jirraa. Haga xumuraatti akkan waliin turtan isin affeerra. Qopheessa sagantaa tanaa Lammii Jabeessaa, Gulaalan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Addunyaa kanaaf aadaa diimokiraasii kan beeksise sirna gadaa Oromooti. Sirna gadaa kanaan uummanni Oromoo ittiin bulaa kan ture mirga namoomaa fi siyaasaa daangaa hin qabne gonfachiisuu bira dabree walqixxummaa saalaa mirkaneessuu irrattis mudaa akka hin qabne seenaan ragaadha. Sirni diimokiraasii addunyaaf hangafa ta'e kun walqixxummaa dubartootaa dhugoomsuuf seera tumateen mirga dubartootaa kabajuun sirna milkaa'ee ta'uusaa hambaan aadaa seera siinqee Oromoo keessatti mul'atu dhugaa ba'a. Bara sirni gadaa sirna siyaasaa hambaatiin bakka buufame kanayyuu Oromoon seera siinqee hin ganne. Mee akka gosa Oromoo warra siqqoo mandoo fi ituu waayyutti siiqqeen yookiin siinqeen maalirra akka jiru haa ilaallu. Akka yaaduraan natti baatu, haadha duula'aa natti gootu. Seera siiqqee keessatti aangoon gurmuu dubartootaa laaffatus kabajnii fi safeeffannaan dubartiin qabaachuu maltu hin banne. Dubartiin wayyooma yaada jedhuun ibsu. Siinqeen ulee qalloo sororoo muka harooressaa irraa muranii tolchan kan dubartiin heerumte qabattuun ibsama. Mukti harooressaa qaqallaa fi sororoo wanta qabuu fi kallaayyootti hin cabne waan ta'eef filatama. Siiqqee dheerina yookiin hojjaa dubartii qabattuu akka gitutti muru. Siiqqeen akka diimatee bareedu baaxii manaa jala bakka aara argutti suuqu. Siiqqee akka uleetti hin fayyadaman horii ittiin hin aleelan. Yeroo qabatanillee akka dhadhaabbataatti ittiin fayyadaman. Dubartoonni siinqee qabatanii gurmuudhaan sirna hawaasummaa fi amantaa hedduu wanta raawwataniif siiqqeen waraana dubartiiti jedhu. Haati intala heerumsiistuu siinqee boraatii fi baarree qopheessitiifi. Siinqeen mallattoo birmadummaa yookiin uumamaan bilisa ta'uuti. Boraatiin mukarraa soqamee tolfamee calleedhaan faayame immoo mallattoo haadha warrummaati. Baarreen qodaa aannanii waan ta'eef mallattoo qabeenyati. Cidha gaa'elaa irratti yeroo misirrichi yookiin idaayichi misirroo yookiin idaayitti fudhatee galuuf ka'u haati ishii siiqqee boraatii fi baarree harkatti qabattee balbala fuula dura teessi. Idaayichi bira ga'ee dhaabbata. Haati idaayitti hoo baarree hoo barsee jettee siinqee boraatii fi baarree itti kenniti. Hoo barsee jechuun yaboo yookiin adaraa sirra kaayadhe jechuudha. Hamaamonni oggaa qe'ee ga'u idaayichi siinqee boraatii fi baarree idaayitti itti kenna. Idaayittiin seera hirma furaa booda siiqqee boraatii fi baarree qabattee ol seentee gola ishii teessi. Kanumaan haadha siiqqee taati. Yeroo eebbisanillee siiqqee baarree ooffalaa jedhu. Jifuu yookiin geettii yookiin fuudha kana nagaadhaan keessa fullaa jechuudha. Siinqee seeraan kenname kanaan mirga haadha warrummaa ishiin qabdu ittiin tikfatti. Hawaasa keessattis dubartoota siiqqee qaban waliin gurmuu uummatanii seera adda addaa ittiin raawwachiisu.
Dubartiin siiqqee qabattee hawaasa keessatti ulfina guddaa qabdi. Dubartii siiqqee qabattee karaa deemtutti yoo dhufan hin qaxxaamuran. Keessattuu dhiirti yoo ishiin hayyamtee fi dabarsite malee bira hin darbu. Dhaabbatee ishii dabarsuuf dirqama qaba. Lagas ishii dura hin ce'an. Dubartoonni siinqee qabatanii wal faanaa yaa'an yookiin bayima ba'an ateetee yookiin ganyaa jedhamu. Dubartoota bayima ba'anii siinqee faarfachaa deemanitti yoo dhufan nama tokkos ta'e nama hedduus ta'an manguddoon illee fuuldura hin ba'ani gadi jedhanii marga jiidhaa ciranii dhiltee dhinnaa jedhanii itti irreeffatu. Dubartoonnis akkasuma marga ciratanii itti irreeffatanii obbayaa jedhanii deebisu. Dubartoonni bayima ba'an otoo isaan hin eebbisin nama isaan qaxxaamure ari'anii qabanii adabu. Sirni gadaa seera siinqeetiin mirga dubartoota Oromootiif kenne kan ittiin mul'atu keessaa isa tokko. Dubartii abbaa warraatiin dhaanamteef dubartoota gurmuu uummataniin birmannaa godhamuudha. Sagaleen dubartii dhaanamtee bakka dhaga'ametti mallattoo wal waamichaa kan ta'e sagalee ililfannaa ililil jedhu wal dhageessisanii walii dhaqqabu. Akka seera siinqeetti dubartiin sagalee ililfannaa dhageesse kan daa'ima hoosisaa jirtus kan sa'a elmaa jirtus kan okkotee ibiddarraa qabdus hojii of harkaa qabdu battalatti dhiistee siinqee ofii luqqifattee hatattamaan birmachuuf dirqama qabdi. Dubartoonni seera siinqee raawwachiisuuf gurmuun deeman weedduu siinqee weeddifachaa mana dubartii abbaa warraa dhaanee sana dhaqqabu. Dubartoonni dura dhaqqaban dubartii sana siinqee qabachiisanii manaa baasu. Namicha haadha warraasaa dhaanee dabalatee dhiirti haati warraasaa gurmuu kana keessa jirtu hundi qe'een isaa adiyyoodha. Bultiin abbaan qabu daa'imni ni bo'a. Kanaafiyyuu dhiirti marti namicha balleessaa hojjete sana murtiitti dhiyeessuuf carraaqa. Dubartoonni miseensi isaanii miidhamte itti marsanii faaruu isaaniitiin roorroo didaa gara caffee yookiin maramaree gadaa erga seerri gadaa laaffatee booda jaarsolee gosaatti iyyata deemu. Qaamni itti iyyatan waltajjii qabanii fi ulfina isaaniitiif jecha ofirra taa'anii dubbisu. Kana malees gadi jedhanii marga jiidhaa ciratanii dhiltee dhinnaa jechuun itti irreeffatu. Dubartoonnis obbayaa jedhanii eebbisu. Yeroo seera kana raawwatan weedduudhaan siinqee faarsuu hin dagatan. Qaamni himannaa isaanii dhaga'uuf taa'ee wayyooma yookiin ulfina dubartii kan tumaadhaan dhugoomse gadaadha jechuun seera jiru mirkaneessuudhaan waltajjii jalqabu. Sana booda ulfoo teenya maaltu bade maal rakkattan jedhanii dubartoota gaafatu. Dubartiin gurmuu kana gaggeessitu dubartii dhaanamte of fuuldura qabdee waan ishii irratti raawwatame caffee fi yaa itti himti. Qaamni seera raawwachiisu nama miidhaa kana raawwate yaamanii dhiyeessanii dubbii qoratu. Hanga murteen kennamutti dubartoonni roorroon akka irraa dhaabbatu weedduudhaan gaafatu. Xumura irratti caffeen miidhaa dhaqqabe madaalee murtee dabarsa. Murteen kun horii yookiin loon inni qabu keessaa isa inni mararsiifatu sangaa yookiin qotiyoo qaluu ta'uu danda'a. Seerri siinqee murtee kana raawwachiisee dubartoonni sangaa qalame yaa'iif laatanii weedduu isaaniitiin siinqee faarfachaa dubartii dhugaa argatte sana manaan ga'anii mana ofiitti galu. Birmannaan akkanaa dubartii qanafaa addarraa qabdu yookiin kan deessee ji'a ja'a hin guunneef malee dubartii abbaa warraa dhaane hundaafii miti kan jedhan jiru. Akka manguddoonni tokko tokko jedhanitti immoo erga sirni gadaa laaffatee booda birmannaan akkanaa deessuudhaan amte qofaaf malee dur dubartii hundaaf birmatu. Kan deessuudhaan adabasaatu guddaadha. Gosa Oromoo gidduutti walitti bu'iinsi uumamee lolli hamaan yookiin waraanni ka'ee yoo namni miidhame dubartiin oduun lolaa kun dura gurra bu'e ililfattee dubartoota bakka hallee dammaqsiti. Gurmuun dubartoota oduu waraanaa kana darbaa walii dabarsanii siinqee qabatanii battalatti wal ga'u. Weedduu isaaniitiin siinqee weeddisaa gara lafa lolaatti oggaa deeman waaqa siinqeedhaaf aangoo kana kenne faarsu. Iddoo lolaa sanatti wayita dhiyaatan immoo weedduu isaanii keessa waraanni akka dhaabbatu maqaa waaqatiin gaafatu. Bakka lolaa sana yoo ga'an siinqee isaanii faarfachaa lolli akka dhaabbatu gaafatu. Kanaan yoo dhaabbachuu dide gidduu seenu. Waraana hamaa attamiillee yoo ta'e seera kana bira hin darbu battalatti dhaabbata. Siinqeen mallattoo araaraati kan jedhamuufis kanumaafi. Birmadummaan biyyaa yeroo tuqamee fi diinni waraana labsee raayyaa waraanaa diina biyyarraa deebisuudhaaf duula deemu kan eebban gaggeessan dubartoota. Gaafa duulaa sana gurmuun dubartoota bayima ba'anii weedduu isaaniitiin siinqee faarfachaa waltajjii hooman daangaa biyyaa kabachiisuuf deemu sun irratti wal ga'u dhaqu. Dubartoonnis tarree lamaan hiriira galanii fuulletti wal ilaalaa siinqee mataa waliin ga'anii dhaabbatu. Loltoonni duula deeman siinqee kana jala hulluuqu.
wayita isaan hulluuqan kana anshaa afannee jalateennaa ansha'oo kadhannaa ilma kennaa jedhu. Anshaan maqaa mukaati. Anshawoonni kadhanna jechuun nagaadhaan akka galan kadhannaa jechuudha. Erga looyanii keessa baanii boodas looyaa offalaa ariyaa dhaqqabaa jedhanii eebbisu. Loltoonnis wayita siiqqee jala looyan akkana jedhanii weeddisu. Ayyoo offollee offoltiin faayanaan jettee ayyoon nagaanaa kadhattee nagaan galuun waan tolaanaan jettee jedhu. Warra duula deemu eebbisuunis aangoo seerri siinqee dubartoota Oromoof kenne. Bara ongeen hammaate bara dhibeen daddarbaan biyya seene walumaa galatti yeroo rakkoon jabaan dhalate gurmuun dubartoota malkaatti baanii waaqa kadhaan araara godhu. Gurmuun dubartoota siiqqee irreessaa fi aannan ciicotti qabatanii siinqee weeddifachaa malkaa bu'u. Hoggaa malkaa gaan faaruudhaan waaqa kadhatu. Ateetee anshaan kan baalee waan sa'aa namaa anshoof kan baanee jedhu. Dubartoonni seera siinqee raawwachiisan ateetee jedhamu. Dhimma ateetee kana ilaalchisee sagantaa keenya narii aadaa yeroo biraa keessatti isiniif dhiyeessina. Anshaan kan baaleen muka anshaa baala qabu jechuudha. Waan sa'aa namaa anshoof qabaanen jechuun immoo nageenya sa'aa namaa kadhachuuf baane hiika jedhu qaba. Malkaarratti hanfalaa yookiin sabbata hiikkatanii marga sana irreeffatanii aannan dhibaafatanii faaruudhaan waaqa kadhatu. Faaruu isaanii keessatti ateetee buna baalfannaa waaqaf lafallee ni araarfannaa siinqee tiyya lootii qabadhaa rabbii kiyya mootii kadhadhaa siinqee kiyya lootii kadurii rabbii kiyya mootii nafurii waan dhabanii sibiraa waan hin dhabneeftu jiraa jedhu. Dubartoonni waaqa kadhaaf malkaatti ba'an waaqarraa hin dhaban jedhamu argataniitu galu. Rooba kadhaa yoo ba'an odoo isaan achii garan galin waaqni roobee fi ililfachaa gammachuudhaan galu. Dhibeenis kadhannaa isaan godhaniin biyyarraa ka'a. Rakkoon biraallee akkanumatti falaa argata. Dubartoonni gurmuudhaan socho'an kun dubartii da'umsaaf ciniinfattu biratti wal ga'anii suunqoo walii fidanii dubartii ciniinfattu sana jajjabeessuu qofa otoo hin taane akka ishiin nagaan hiikkattu weedduudhaan waaqa kadhatu. Da'umsa boodas gumaata walii fidanii wal gaafatu. Gaafa deessuun dhagna dhiqattus biratti wal ga'anii dhadhaa muudanii siinqee faarsanii waaqaa galata galchaa oolanii galu. Akka aadaatti ilmoo argachuun ulfina dubartiin takka hawaasa keessatti qabduuf murteessaa waan ta'eef gurmuun dubartootaa kun dubartii dhala dhabdeef akka ishiin dhala argattu waaqa waliif kadhatu. Dubartii dhala dhabdeef wayita waaqa kadhatan mararteerraan kan ka'e imimmaan buusu. Warri ilmoo hin arganne warri ilma hin qabne firarraa yookiin nama michuu ta'uufirraa ilmoo guddifata. Dubartiin dhala hin qabne seera guddifachaatiin ilmoo guddifachuu barbaadde siinqee qabattee aannan ciicoodhaan fuutee warra irraa guddifattu sana dhaqxi. Warri ilmoo irraa guddifachuuf filatan warra ijoollee baay'ee hore. Warri akkanaa dubartii siinqeedhaan dhaqxee ilmoo isaanirraa guddifachuuf gaafatteef ilmoo isaanii kennuuf dirqamu. Dubartiin siinqeedhaan deemtu hin qottu yookiin hin dhabdu. Sababa adda addaatiin warri deege akka hin beelofne akka hin daarre horiin jalaa dhumee sanyii baafatu dhabee lafti bara akka hin baane siinqeen fala qabdi. Warri rakkina akkanaarra bu'e haati warraa siinqee qabattee warra dureessa ta'e dhaqxee rakkina himannaan argattee galti. Dubartii siinqee qabattee gargaarsa gaafatte namni dhoowwate ni abaarama hin milkaa'u jedhama. Hawaasni nama akkanaa ofitti qabuu dide qoollifata yookiin wuucaa baasa. Kanaafuu namni ishiin gargaarsa gaafatte kennuun dirqama isaati. Dubri otoo heerumiin mana turte heerumtee bultii argachuuf mirga qabdi. Seerri siinqee dubri haadha warraa taate akka siinqee argattu tuma. Dubarri kana murteeffatte dhiira itti heerumuu barbaaddu filattee siinqee murattee qophooftee tasa qe'ee warra sanaa dhaqxi. Qe'ee warra sanaa yoo geessu siinqee qabatte dallaarraan qaarisiistee darbattee seentee utubaa qabatti. Dubraa seennaa dhaqxe ergashiin siinqee darbattee seentee utubaa qabattee manaa hin baasan. Namni ishiin filattee itti dhaqxes haadha warraa godhata. Hawaasa keessatti gochi safuu ta'e wanti cubbuu qabu hoggaa raawwatame dubartoonni gurmaa'an seera siinqeetiin cubbuu namarraa baasu. Fakkeenyaaf dhiiraa fi dubartii firummaa qaban gidduutti walqunnamtiin saalaa yoo raawwatame akkanatti qulqulleessu. Maatii horanii jaalalaan waliin jiraachuun kan milkaa'an warra tokko yookiin abbaa warraa fi haadha warraa waamanii soddaa warra sanaa baasanii mana nama cubbuu kana raawwatee baaxii uranii dhiiraa fi dubartii cubbuu kana raawwatan uffata irraa baasanii gogaa loonii jiidhaa itti haguuganii uraa baaxii manaarratti tolfameen hulluuqanii akka seenanii karaa balbalaatiin ba'an dirqisiisu. Kanumaan qulqullaa'anii namatti makamu. Walumaa galatti gaaffii walqixxummaa dubartootaa addunyaarratti hanga jaarraa 19ffaatti xiyyeeffannaa otoo hin argatin akka ture seenarra gaabaa.
Gadaan Oromoo sana dura bara fagoo seera mirga dubartootaa eegsisu tumee hojiirra oolchuun sirna dimokiraasii dhugaa ta'uusaa mirkaneessee jira. Hambaan seera siiqqee dhaqqabanne kun seerichi hangam jabaa akka ta'e ni mul'isa. Murteewwan Oromoo keessatti hayyuun yeroo alangee muru, abbaan bokkuu yoo bokkuu muru, dubartoonni immoo siiqqee muru. Bara dimokiraasiin addunyaa irratti dagaage kanallee walqixxummaa dubartootaa dhugoomsuuf jecha seera tumame hojiirra oolchuuf ilaalchi hawaasaa gadaantummaa dubartootaa calaqqisu gufuu ta'aa har'a ga'ee jira. Muuxannoo biyyoota guddatanii bu'uureffachuun seera bahe irratti cichanii mirga dubartootaa dhugoomsuuf yaaluu mannaa seerri siiqqee qoratamee akka baraawwasimutti osoo hojiirra oolfamee kabajamuu walqixxummaa dubartootaaf fala ta'uu danda'a. Egaa qophiin nadii aadaa kanarraaf qabanne kanuma. Nama torbanii nuunaa jedhu waan nu caqastaniif ulfaadhaa horaa deebanaa. Kiya gafa jawati da kabo kiya
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddatan hubanna. Sagantaa nadhii aadaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asumaan isin affeeraa. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.